Inni annee hojii jaallatanii wanni nuti piraank irratti godhu deemnu sana muuziqaa san abbichi muuziqaa maaliif na jalaa qallistaa. Kan mirga kiyya ay social media kiyya irra waan fedhe godhuun dirqama kiyya mirga kiyyaan saasaayba. Sani isaaniin goobar. Kan baddees abaatti maaltu siingi artiistii nati. Fawzaanii jinni hin beeku. Karaa sanii malee annumaa hin qabbanaa'u. Ajaba. Jirtu daawwattotaa fi hortonni qaalee addunyaa maraa jettan arra viidiyoo irratti wal deemee jira. Viidiyoo keenya qarraatis viidiyoo guyyaa biraatiin arra daalaa dalagarraa adda jechuudha. Viidiyoon irraa kunis piraankii namni hedduu takka piraankii waan ta'e naan jaa. Haan ta'an immoo piraankii eegaleetiin jedhee onnoo piraankii gidiin eegaluus ijoolluma saayiboota hiyyaraa hin eegale jedhan irraan tana namoonni piraankii godhu deemus onnoo tiktookarra takka annee jaaninni annee hojii jaanin saayiboota bakka viiloogii deemin na beekaa beete inni andammoo irraan tana wanni yaamee fasitti waan akka filoogaa bakka uummata kaafii yaameen hajaa takka sirbaas jedhee yaameen sanii inni dhufu jira asumatti nagaanii ammaan tana hoteela kan butaatti himeerin jira. Wanni nuti piraank irratti godhu deemnus wanni inni irra guddaa tiktook irratti dalagu beekte muuziqaalee kana tireendii kana baasee sagalee qallisee naamni jiru qalliseeti tolcha. San keessaa muuziqaa tokko arraan tana muuziqaa san abbichi muuziqaa maaliif na jalaa qallistaa muuziqaa jala namoota jiruusanii akkamiin na jalaa qallistaa jee mucaan sun nadda walee seeraaniin gaafadhaan jiru jira jeetiin piraank godhu deemaanii waan ta'uu fi waan nu mudatu hunda hojii laalla ammaan tana kaaffee kana gubbaa kana hedduu xiqqoo rabshaan hin jirtu akkasumatti kana filadhee as dhufee butaatti himeetiin jira dhufu jira waan godhu ni ilaallan sun jaaga isaarraan tana xiqqoo sodaadhee jira guyyaa duraa waan ta'eef piraankii waan godhu deemu inni nu yaadu bakka piraanki na godha jee yaadu beete bakka waan vilooga manaa jaa kaameraa waan duuba achi duuba la kaameraa kana dhokeessuudhaaf deeqaa eegas dhufeerraa diiqa meeqamee nama fudhatee kaameraa kana akka dhokeessuudhaaf akkasii suma bichaa naa gara inni nagaru akkana piraank guddaa sin jaa isin gamus kan hojjetu waan sin jaa ittiin dawwalaa qoyme amma piraanki guyyaa duraa guys. Hello anne dhufee barbuun oomufee ol deemutti jira oofsan qabdu yaa obboleessa kiyya maal mana raataa dhufee kootoo ayyee dafee asilee ku jira gaasannoo dhufee jira jee as ka'u jira tun beene numa hina hangaan eegus isin hojii isin eegsisu numa hina inshallah. Hello. Gas dhufee jira nama kana. Rabbi kee kaa isaa. Dara lama. ما تدفق أبو ظن عندي ما. Geereti. Ani gaagee maali owwa bakka amalee kan dhiisu owwi. ننديس والله بالله. Akan iPhone dia tanah jalan sisi cuma saya bang. Gurap dan kayak aduh. Tanoo. Sirki lama nego dia kita kan dendam. Ayah mati. Besi sama damu. Artisti mo? No, artisti wallahi wa makala lida. Wanu ma so base promotion Jauh santan. terkam. Jauh terkam cina ni dia. Dafik dafik. Dega promotion apa sih? promotion Dia kan na. akan tamam ini. Saya je jira tu jira. Wala? Aku kayak dua kira ni juga. Hai. Awak takkan sendiri. Wallahi. Awak dia tu nama kerja saya. Mari kasih nama dia guru orang. Hai mana nak tinggi untuk vlog itu deh na. Bikin baka uji ya. Akana hotel Ayah, amat dah itu bisnes aja sah. Akana muda itu uji deh ni uji aso ini. Jadi mana kasih apa ya siapa ya kan. Amat. Akka sini orang tanah wallahi garu ada kau tu mana jadi meta. Nada boleh. Hara dua mana. Dalam ini dia. Dira. Artis. Mana jadi meta nada boleh. Saya berkesan kah video itu jadi sanin jubisu berbadi mana je. Kemudian mari rokok jirana na. Wana kana jadi nanti. Mana jadi tadi wallahi TikTok rati kasih kalistan ka kaliste dari jauh ni meta. Kita kalistan ni bakal intane bisa. Wallahi saya Aku saya wallahi sadi. Kami ni artis kami. artisti taka musika jalalena momoti jota kan meta. Musika ka mali fakat gola sagede khira. Amma artis ni number bada. Marif gota dia mo. Inni mali bisa dabbar. Nam mereka promotion atau hijrah berkala no. Malah ka fidiyen. Promotion gote garu ka am berita sagede tu bese garu isi kallo sani bes sala isi original atin jiru. Samfade. Sagede kalle se antu to fekete speedy gote amma sagnu walle tabba tate dambe tu gide sarati lala ni beta. Walle tun tabba tate. Inni kadu badu. Artisti mereka walle mereka anggur jiran. Isari cuma garan sabar. No. Artistoni beranu magaran bar. Inni wanni sa agarsiise mali wanni sa kakasai. Mau maliif gootaadha moo
No, wallee ni beektaa miidha. Wallee bara ammaati oriijinaalan goone ni beektaa. Boosa mirga kiyya ay social media kiyya irra waan fedhe godhuun dirqama kiyya mirga kiyyaan saasa'iba. Sani isaaniin goobar. Amma wallee isaa godhu sanii mi? No, wallee isaa qallisuun saniitti amma. Dabbareeni mi? Dabbareeni. Bakka aduu egaa. Akkamitti akkas godhaa mana ammaan tana isanii naa isaa garuu nama biraa post godhu atumaa tokko firaa godhu godhaan jeen. Anumaa isaa nama hunda qabasate. Atilee yoo akkasii naquu naam joote garuu seeraaniin gaafadha waan jiru jira. Waaw! Wallee takkittii sanii jecha daqiiqa 30 seeraan na gaafata. Aman ti meeqa akkas kan jeega garuu Aye akka hedduun ati meeqa abbaan dhaamsaa? No, inni dhagee dhugaa. Inni bar annee dhugaa sitti himaa miidhan akka saayibaattiin si bira dhufe malee waan an jee nila maallaqa hunda jiru bakka waan maallaqa an jijjiiramutti fakkaate maallaqa natti ergee akka waasi godhu naam. TikTok faa haak godhee naam. Wallee sanii jecha walleen ka sanii jecha ati TikTok yaa fi ana waa godhu. Inni yaadni saama. Boo akka hedduun saayiba ati ergateemi. Saayiba wallee sanis hin kaasu seera sanii ni waasu anaaf itti dasna gaasiin jee jennaan. Akkasitti karaa barta kumaami. No ga ati wallee bare digaru likki balleesse wala. Bagaan balleesse aboo ati maaltu singi artiistiin ati ati bara na gaafadhu dhaami deebisa na harkachuu dadhabeemi kunoo anneen akkana jaa akkana jaa jee itti seeraan dhufee na gaafatu. Nillee na kujee. Ati owu dura sun taane bara annee amma kana waan kan yoo dura naafati wal taane isallee. Usni anaafati kaasii dhaami bar seera jettee ogaa dura hin kaasu seeraan hin kaasan. Inni kaasiin bara. Wanni silkii jetti kamra jirtiin irra dawalee sunnaadha. Kaasiin sunnaadha. Fardiin akkamitti salee muuziqaa yaachisa jalaa qallisaa. Bagaan qallise. Waan taaniis gaasaa baati ni beetaami. Duba dubbii maama mannaa asitti bagaan godhe. Ayoo mudii qabachuu feetaa isaa waan targaagee gaasa. Targaagoo miti maali qallisaa san isaaniin goobar bagaan qallise nin qallise. Inni tawallee isaa qofa haasoo qaba. Annee amma ati abbaa badii ni beektaa. Aboo radda waliin. Owwuun hin jiru bara. Badii akka faayidaan qaba. Abbaa badii maaliin godhe? No abbaa badii. Wallee isaa jalaa hin hate. Jalaan annee wallee namaa seeraana qallisee antuuta gootee bara. Amma dura kan hin kabajaa gabbusee. Amma dura kan hin basutu jiru maa dhufanii nan gaafatin. No ga isaan ina garee wallee takka baasee war wallee takka baasee mudii nakka bata. Ina garee saa malan gaa. Awwa ati afaan oromoo ni beetaa misaayiba. Dawwaliif silkii isaa wal qoqqoodanii dawwaliif anaa tu saraka ati keessaa bee. No annee akka isi ambaraan onni amma sarai sikii ta'e kattaa kanneen fi barannee waan biraa. Akkasiin fada bakka akkasiin fada ana akkas fada. Ana akka ani walitti cinaasuun yaada qabu malee bara walitti lochuu bara. Isaan na beekamu ni beekaa. Sikii dawwachuu wal lochuudha. Naa balleessee yaa bareessa kiyyaa bakka arrab naa dawwali seeraan naa gaafatu ati keessaa bee. Ammaan daggamee bosota wallee footoo narra keessaa ni bosota. Ittiin dawwala dubbista garuu laa yaa'iin jiru. Bomaali sama wayisi nyaachisee. Haa nyaachisee dhugaa. Ati amma dubbuma kana naa himuu fi silkii naa himtu yoo ta'e na qaxxartee wajjin nama rakkoo baasta. Saayibar yaameeti. Saayibar miti. Saayibar irra naa dawwalee amma. Ayyaa. Akkana na godhaa. Hayyoo wallee albama baasee namtichi kun faana akkam nu godhaawu. Nanticha silkii si jalaan kaasne kanaati nama guutee waa'ee isaa na dhufta. No bijii taa'afi malee. Awaaki. Ati garuu wallahi dhugaa wallee qallisee fokkistee maaliif akkas goote? Yoo arraan godhu jira ati maal dubbisa qoosaan? Arraan godhu jira. Hayya amrumaa ajaa'ibaa keessaan seenee gaarki xiyyaan. No amma silkiin kaasu beekte. Oo bagaan godhee silkii. No wannin annee amma siyaamee bara siyaameef. Nagees jidduu buusu deemee rabshaan jidduu buusu. Buusin nageen fadha. Anaan nageen fedha namoota. Wallahi basan nageen fadha bakka. Seeraan dhufee naa gaafatu. No gaadu waan taa'ee bakka waan akkana amina. Oo saaba kiyyaan saaba simbeeku isaa simbeeku isa irratti dawwali. Naatiin gaa maal dawwali? Maallaqa isaatiin nyaachuu jirtaan isaa? Maallaqa isaatii miti yaa maallaqa maqiyyaa. Uteela qoy silkiin naan himtuu kana. Artiist jettee qabattee silkii isaa? Silkii sana akan nume koy. No, anumaan dabalaa miti. Waan biraa ammas gidduu seenaa. Silkii deesee fittiin qabu sa'aana fuusaan jiru. Nama silkii dee hin qabne waa'ee isaa quxurra keessee ana hoteelin na yamte sanuu wayi maallaqaan sii qabne sii odeessa sana. Teekistii kaafiin jee bara. يدور No, amma nee ati yaa'ii kan hunda walleessan balleessee badii fudhadhuuti yoo haa wallahi fudhadhu inni badii isaa fudhatu inni maal waan ta'eef anaan seeraanii siisan adda inni maal waan ta'eef sikiin cabsiin jedha badhu inni maal inni hello no hasa jira hello وياك وياك
Wayii. Nagaya. Jirtaa boos. Fayyaadha. Nagaya. Waan an jette san gaa mucaa jette san agareetin jira. Ishee. No, wana bira jira yoo dubbisteen Naadii. jette. Ayyo no. hello. Nagayami. Video te ana ka gode ka speedy gode galakkise. Ana gode ana. Video normal sound normal sansi san lagay sansi ningo mirga khiya beta tawalleti tiyasoy. brother walleetti yaabar. Brother nan jena brother khiti mititi amma walle malif go. Lama kana madru wal biqu wal loyinga. Abod bis. Ay. Ha? Maali loltame. Illolleti nadage amma Lolleera fatima. ati yo artisti guddaa taate wallee dila baabaste nama qaltaa'uga. Ha? Ana artisti guddaa jee indaalanne garuu dalagaa biyyataniin itti laffee sana. Bagaan godhe nadage foozaan hin bar seeraaniin gaafadha jettemi. Seeraanis gaafa. Bakka seera san fidiiti seera saniin haasoo hin anaafeti. Qaama seeraatiin gaafadha. Waan inni qaama seeraatiin gaafadhu afaan nagayaatiin afaan dippiloomaasiin haasoinaa yoo san tadabbur taate immoo qaama seeraatiin dirqisitti gaafadha. Bakka amma salaal anaafeti walii galuu dadhabneemi. Wallee teetis atis foozaani jinni hin beeku. Harasan deemuu barbaade. Karaa sanii malee anuma hin qabbanaa'u. Nagaya uumi kaayoo wal tiraamtanoo wanta waan wani sinji hayattee yoo fiftee marra yaa. Aboo haayaan jiru rakkina qabdaa saahiba. Rakkina sun ta'in Aboo afaan keenyarraa walii qabime maayiti aboo. Nagaya afaan illee irratti hin nagaya brother. Hayyee ati waan aboo afaan deetiin ati anaan jetta ati eenyu? Hariifatti daranii Eessa jirta sa? Eessa jirta? waan akka bidaan Deem sila hariifa taate ambar abar kan waddu wallee bar ani hin baasne bar wallee tee bar speediin godhe malee wallee tee bar istiiriyoo dhaqee itti hin baasne bar kaati har'a afaan deetiin naan jettuuf. Aboo silkii na dhagayi silkii tee anaaf fudhata. bakka onnee dila sana bakka irraa deemee gaafa qabatte immoo Aboo saahiba na dhagayi. ati kanaa ijoollummaa keessatti kabajaa itti godhi. Anne la. Silkii sanaa kan. Siman kana tarjaa Silkii sanaa kan ni. inni poolisaan si qabsee si dhudhu danda'a. Aboo silkii sanaa kan ni poolisiyaa tumaaf silkii sanaa kan ni mee foozaan silkii tee gadhiisi. Yoo tarjaa gootee. Wanni kun waan Kanumaani. anne wanni ani shaayee bara waan kana nagee buusuun shaayee malee bara rabshaa biraa akka utuuf yaamne bara. Himeeta. Rabshaa biraa akka silkii sanaa kan deemi. Fixannee baraadhaaf. rabshaa biraa akka utuuf fadhu waan Rabshaa biraa gosa maqaa qiyyaa maali. Abooti keessaa bii dubbii tana keessaa bakka anaaf isaa fixata artistii kee kaati deeggartuun artistii kee kan sappoortu godhu kana anaa wajji fixatan. No anne booda bara yoo bakka mana seeraa dheetallee booda badiin teetu malee beekaa. Badiin teetu anaami khogode ati khongone ati mi anaami khogode isa anaami khogode ati barbaadee malee innis barbaadee dhufne bara beekaa. anaami khogode Ati dura barbaadee ni duuba. Anu waan narraa dhufe amma silkii irraa fudhatee silkii irraa fudhatee mi. Duuba wanni kun silkii isaa bira deemi na barbaadu jira bara ati mar silkiin bara badalaa isin naamtee jaadila kan nurraa guddu dawwaltee annee artistii kanaa si barbaada dawwaliif yoo nan jette dhume bara sakkaa silkii tee hangan tuufi. Silkii tee batamee kan jalaa fudhatee bara madura saniif. Bagaan jalaan kaasne bara tiktook irraa bara tiktook hin seemi amma narra dhiisi anaaf isaa haasawaa ati waan naamteef galatooma saabii kiyya amma waan si hafe ni jira. Akkanatti booda mala waan biraa uumuti hin taate. Waan biraan wallahi na dhage dawwaleetumaan seeraami kootu bakka kanaatiin jira seeraan na barbaachi qofaan jira bakka sanuma malee bara amma rabshaa godhuufi miti kun afaan nagayaati dhageessee amma inni maallaqa hundaan nama si bitee waa hunda godhu ansan hunda haa godhu dhiisii anaatu nagaa ciisaa jiru. yaa bari saqii na yaaduu keetiif galatoomi na yaaduu keetiif na galatoomi na rakkachuu keetiif waan biraa nin deema waan biraa hin deemtu ati kanuma amma nagee dura busna jejjere kaasanii nagee maalii busna hayu abbaan badii baratii bara ay boo badii wallee akkamiin godhe wallee barbannu kun wallee kaleessee hantuuta qabas gootee bara saahiba wallee kaleessee gootee bara hantuuta gootee bara. ati rakkina biraa irraa qabasa saahiba No wallee kaleessee hantuuta gootee bara ati kabajaa sagalee saniif qabdu bara amma hantuuta godhu jechuudha. Awwa ati rakkina biraa irraa qabda isin isiu rakkina biraa irraa qabda No kabajaa rakkina biraa irraa qabda rakkoo biraa qabda wallee arraan godhee galee No an boo wallee arraan godhee galee saahiba kiyyaami. saahiba kee saahibummaa walitti hin qabnu wallee arraan godhee galee No saahiba kiyyaami waan aboo wallee arraan godhee galee waan
Berapa kan tutup kan? Wallee arraan godhee galee. Arraan godhee galee. Akkasii miti gaana. Akkasii miti. Wallee arraan godhee galee. Anna isa kaaduu na dhoofi. Aboo dubbiin wallee arraan godhee galee. Inni eegaleemi. Ati wanni isaaf dhaabbattee anaan wallee akkasii ati godhuu ati maal eenyuuti? Nama biraa adda waan ta'eef. Nama biraa? Namni biraa namni lama wallee ni una garaniin isaa. Ati koo maana fakkaatuu feeta safoota? Awoo wanni ada badu gas targa juga. Yoo ni taragaaggaane. Silki dan fayo sih amma silki masa nari gete anas Bak, kan jiru. Yoo ni taragaaggaane. Yoo ni taragaaggaane. Yoo ni taragaaggaane kanatti. Yai faydaan. Eenyuuji? Ati hojii? Nam ammi saa hojii silki saya fudhatte mi. Fudhatte wala garraanni haasofnaadha. Namni wala garee haasofa. Namtichi taa'e maallaqa qaba taa'e naa'e taa'e. Hawa maallaqatti amantaa isa yaabbale sakiyya. Maallaqa sirratti hin cicciriiniiti. Maallaqa amantaa? No, nama si bitaa ifi harka fila fidi filosofis akka dhufee soo jiru loluu barbaadeetini akkas hin godhu. Saayibaa inni maana asiteen horkisiisu feesa. Akkasii. Hawa mee haasoo isaan irraa dhiisiiti. Anaaf isaa fixata. Kanaaf ni amtemi dhiisi bakka kana. Anaaf isaa fixata. Maallaqa achitti amantuu fi isaa'u waliin laalle bakka dhiisee dubbiin irraa cofiiti. Hin deemtu? Akkasii amma ati duba yaa'iin godhaa murteessiteeta. Aboo Fawzaanaatu maafi barinni artistii fi wallee atu maafi malee aboo eenyu inni koo kam inni fuula isaatuun hin beekaa. Kan inni na barbaadu. Walleen adii isaa bara. Aboo artistiin dalage artistiin waan akkanaa artistiin waan akkanaa qaqallaa diimuu ilaalu kun dhamaan akka keetii ajuuzoota ajuuzaa wal geesse. Aboo irra naatu waliin aboo koo shirkii isaa Bakka hiyyeessa ooftu jira. amma irratti wali Ana isa bira qottee ana hunda irratti hojjetaa amma. dalage silkii tiya beekumi irratti wali. Isi amma ne awali shi. Irratti waliin jeeba. Sin kutaa kun amma rabshaa biraatti jira amma tana akka amma wal dubbisi sin wal hin dubbisu yaa'u amma na shiriisu jetta yaa'ii goote maarree wala garraa maaliif tokkanni. Adi. Rabbashu jirra. Walleen tasaatimi yoo haayitee bakka nageen adda baatan yoo yaa'ii ta'uu Ina haaquu afaan Oromoo beekamu afaan maalii dhageessisa Fawzaanaa? Aboo raadiyoo gaasaamne. Waan gileen dura dhufu maal jee anne yoo nakana jee numa godhaan jee ati garuu nakara. wallahi hin godhu. Wallahi yoo billa yoo nam viidiyoo kana hage hakimaan ciisa. Mee qabbanaa mee hoo qabbanaa dura. Aboo deemee ispiraatii maallaqa isaatiin takkaatu duudee maallaqa isaatiin duudee naasanaannaa ta'a maallaqa Maallaqa isaatii miti maallaqa yaaduu kana. Aboo yoo amma dura maaf ta'e nayyamni arrama ni naamtee keeka hunda nyaatuuf maali? Mee bakka amma. Haa qoya ati rakkoo biraa qabdaa. Sadeen jira bakka wallahi amma. Sadiifuu? No. Nama daldalaa jiru sanii warri lama tattaa'u jiru sanii. Ara nama sitti mitu isa waan akkanaa yaadii Obsa maaliif koo obsa maaliif sitti? No waan isin jee taradootti hin jirtu ati. Awwarra adda waliin. Yaayuma yaa'utti godhu jira. Waa hundaafuu silkii isaa fudhadhu deemsa. Faduu haa kaasu faduu haa geessu. Isi haasaamne isin dawalee isi gaasa. Aboo harkaan silkii deemtu qinee dawal du'ee fusaan. Aboon dawalee isi gaasa amma. Rabshaa biraa untaa amma tana. Haa fusaan jechuudha takkaan jaan sibirratti hin jechee takka jaan. Awanne. Ambara amma tana waan kana qalal jee dubbuu danda'a bara. Silkii ana anneedha saayiba. Silkiin tiyatana. Ishii siyaaduu kun ji'a baarsa beeta. Saniifuu ammaan tana diiradoo akka san jirtuun saami. Wallahi kabajaateet illee hin fadhu waan kee takka illee hin fadhu yaabbale sakiyya ati amma seeraan na haasistaami wallee teessan. Ayyee an ammaan posota wallee teessan gin amma yoo dhuftee ati yoo amma dhuftee na haasisuu baatte ati dhiiraa miti haa. Guyyaa lamaan fadhu an bara amma bara wanni dhuftee bara ammatti na haasisuudhaami. Finfinnee miti hajji giraadhu yaabbale sakiyya wallee maallaqatti amantaami maallaqaan qaba jechuu gurtaami maallaqa saniin na haasisi ammaan posota wallee ta'e. Qaama seeraatii miti qaama waan feeteen kootuun siin jee bara ati gin ati mara amma bara waan abdatee jiraami wallee amma postoteetiin gin daqiiqaan waan haa keessatti yoo wallee san na haasisu baatte namaa miti ati ifitti amanitan dhageesse. Aboo ati ati wallee televiziyoonni hin beeku na dhagee saayiba. Wallee meeqaan godhu jira wanni akka. Ayyee akkasimi na dhagee. Ani qaama seeraa san amman gadhiisa viidiyoo ta'e bara takkittii fi habbasha wal jala gallakkiseeti ammatti yoo naasisne ati maali yaadu sanaa?
Ina dhage yaa bali saqiyo gin yoo wallee sanaatiin anaajisne ilma Apa kan ini? Atau berdua kan? Abo. Nadar dia boleh wallahi umrah dia awal guys nok magar dagara umrah dia awal guys waka wallahi annen itu tak kare jira itu dah wala sak elan hai ne karate guys no prank ये जो नो चार रखना था ने የደወሉላቸው ደንበኛ Kira Ramza, wai, anak Pragi guyas berarti len ansa kau. Ai. የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን wai. Kamale. Garu guys, anggo ya likiti naman kopi fade sain dawale walus ngawon do kopi fade jiranga ya prank duga wale inuman difama nago duga fa prank mane ape sani garu prank wallahi itu takadus dia tu guys. Kin khasu guys wallahi are jira maka guys. Wallahi duga ina kusala ini. የደወሉላቸው ደንበኛ አሁን ብለሰ ያስተላለፈ ነው እባክዎ Akkas guys bakka amno jidee jira bakka maal godhuun wanni godhuun jiru akkasuma mee qoy tamxara takkatti makora የደወሉላቸው lamse jira guys bakka maal godhuna ira dota kanyumno bakka kuma gurtan kana are nalise kutee jira video na akkatti bu'aatan abdii guddaa irraa qaba inni garuu akkana mufateef no akkuma gartan kana videoon kun yoo tole like godhaa share subscribe godhaa isa garuu jala deemeetiin araarfadha bakka saayibota yaa wajjin wala garuu deemu ijoollee kan bira achi wala qeetiin prankis video akka waraabuu jiru kaameeru maa ulaalu jidee qote guys wallahi waan nama arsa akkasi jala deemeetiin araarfadha isin video ko yoo tole prank akka biraatiin dalagu isa garuu video yaa biraarratti illee isaan nagee qabu walitti akka araara godhe isin garsiisa isin garuu video biraatiin golti bitu sin jaalanna prank kana biraatiin dalagu fudhate tiktaakara feetan qajechu prank akka isin godhu feetan comment le nu barreessaa isin jenna video biraatiin golti bitu sin jaalanna nageet عجبا